Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkami fayyumaa? Waan si gaafadha. Jaalallee koo waggaa sadii jaalladha. Kaheenaan baay'ee waanan jaalladhuuf dubrummaa kee naa kenni jedhee na gaafatee jennaan kennee fi ka'een itti heerumee jira. Alhamdulillah. Garuu isumattiin heerumee jira. Zinatti lakkaa'amaaree. Baay'een itti gaabbe garuu dhiifama kadhannee jirra. Gaafii akkana jedhutu tiiktookii irraa natti dhufe. Imala jaalalaa har'a kutaa jahaffaa gaafii kana wal qabsiisneetiin ilaalla. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan barnoota bareedaa fi barnoota gammachiisaa ta'e barnoota imala jaalalaa kana nu wajjin hordofaa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salaatu was-salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dhiiraaf dubrummaa kennu keessattuu heeruma dura osoo hin heerumin dura yookaan osoo nikaa hin hidhatin dura dhiira tokkoof dubrummaa kennu shari'atti akkamitti ilaalama, achi booda hoo maal gochuu qaban, namni tokko osoo zinaa walirratti kan dalagu ta'e akkaataa kamiin wal fuudhuu qaba, akkaataa kamiin walitti heerumuu qaban kan jedhu sagantaa kana keessatti shari'aadhaan wal qabsiisne insha Allah ilaallaa. Jalqaba fuudha dura zinaa dalaguu yookaan badii dalaguu. Dubrummaa kennu jechuun yaa'u sinama dalaguudha. Osoo hin heerumin dura, osoo nikaa hin hidhatin dura dhiira tokko wajjiin wal qunnamtii saalaa geggeessuun yookaan isaaf dubrummaa kennuu jechuun maalidha? Fuudha dura yookaan heeruma dura zinaa dalaguudha. Zinaani cubbuulee gurguddaa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala sababa saniin nama jibbuun, sababa saniin rahmata ofii irraa nama fageessu, sababa saniin balaan duniyaa fi aakhiraallee namatti bu'u keessa is tokkodha. Jireenya fuulduraa irratti illee dhiibbaa geessa. Kallattii kamiin jennaan fakkeenya ilma gaarii akkan arganne nama taasisa. Namni tokko ilmi isarraa argamu fuudha dura nikaaha godhachuun dura ilmi isarraa argamu ilma zinaati. Yaa Allah, mee xiinxalli wallaahi ilmi kee kaati mataa qabdeetiin guddisuudhaaf yaaddu, kaati dhungatteetiin ilma kiyya jettee ofi qabuu barbaaddu ilma keetii miti. Ilma isiiti malee ilma keetii miti. Kanaaf zinaa hin dalagin. Haraama alayka wallaahi fuudha dura zinaa hin dalagin. Rahmata Rabbii irraa garaa hin muratin ittaansuudhaan. Erga kana dalagdee waan dalagdee erga dalagdee erga dogongoratti seente carraa ati qabdu maali? Gara Rabbii deebi'u. Furmaata Rabbii kee irra barbaadatuudha malee Rabbi irraa dheessuu miti. Badii kana keessa erga seente badii biraa ofitti hin dabalin. Namoonni hedduu yeroo kanatti maali wanti rakkoo ta'e badii tokko erga seenanii badii biraa keessa seenu. Fakkeenya dubartiin takka erga fuudha dura osoo hin heerumin dura zinaa yoo dalagde yoo ulfoofte daa'ima sanillee ajjeefti. Lubbuu biraallee baasti jechuu. Subhaanallah. Kuni balaa biraa ofitti dabaluu ta'a. Kanaaf rahmata Rabbii irraa garaa murratuu hin qabdu, gara Rabbii dhufteetiin furmaata barbaadatu qabda malee rahmata Rabbii irraa yoo garaa murratte rakkoo biraa keessa seenta. Ittaansuudhaan kaayyoo sheexanaatiif iddoo kennuu dhabuudha. Sheexanni wanti barbaadu maali? Akka ati Rabbiin adda cittu barbaada. Yoo ati Rabbiin adda cittee maasiyaa irraan maasiyaa dabalattee cubbuu irraan cubbutti adeemte maal of godhaa jirta? Rahmata Rabbii irraa garaa murattee kaayyoo sheexanaa san galmaan gahaa jirta. Kanaafi kaayyoo sheexanaa galmaan hin gahin. Kaayyoo sheexanni sirraa barbaadu san hin guutiniif. Dabalataan cubbuu dalagdeef tawbaa gochuu bakka. Furmaanni jiru kana. Cubbuu dalaganiif tawbaa gochuu. Tawbaa akkamitti godhan, haala kamiin godhan kan jedhu inshaallah ilaallaa. Jalqaba tawbaa gochuu jechuun gama Rabbii deebi'uu jechuu. Akkaataan itti tawbannu tokkoffaa maalidha? Cubbuu dalagaa jiran san dhaabu bakka. Fakkeenya ati osoo hin heerumin yookaan osoo hin fuudhin dura zinaa dalagaa jirta. Dhaabi. Waan kan asumatti dhaabi. Yookaan yoo walillee fuutanii jiraattan yoo karaa shari'aan jedhu waliin fuudhin ta'e asumatti dhaabaa jireenya keessan. Lammaffaa waan dalaganiif qalbiidhaan gaabbu. Gaabbiin qalbii asi dhagaamuu qaba. Maalumaaf waan san dalage. Osoo dalaguu dhabee jetteetiin gaabbiin dhugaadhaan qalbisi dhagaamuu qaba. Ittaansuudhaan itti deebi'uu dhabuu niyyaan murachuu. Lamuu dalagaa kana ittiin deebi'u. Osoo wanti fedhes galee zinaa hin dalagu fuudha dura watakka ittiin dhiyaadhu jetteetiin waadaa ofiif seentee zinaa irraa fagaattee niyyaadhaan murachuu bakka. Ittaansuudhaan haala ofii dalagaa gaariin jijjiiru. Rabbiin kenna namni tokko yoo dalagaa badduu dalagee booddee yoo dalagaa gaarii fide dalagaa badduu san irraa haqaa jedhee jira. Sababa kanaaf haala kee jijjiiruu qabda. Dalagaa badduu duraan dalagaa turte har'a ammoo maal dalaguu qabda? Dalagaa gaarii dalaguu qabda. Ittaansuudhaan yeroo hundaa Rabbi irraa araarama gaafachuu. Yaa Rabbi na araarami jettee sirriitti Rabbii kee kadhatuu qabda. Astaghfirullah wa atuubu ilayhi. Yaa Rabbi jettee ganama galgala Rabbitti bu'uu qabda. Wallaahi waan salphaa miti wanti ati dalagde. Ittaansuudhaan raka'aa lamaa kan tawbaa kan jedhamu raka'aa salaata tawbaa jedhameetiin kan beekamu jira. Isa salaattee du'aa'ii kadhatta. Keessattuu sujuuda keessatti du'aa'ii kana kadhatta.
Du'aan sunis maal jedha? Allahumma ighfir lii dhanbii kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa aakhirahu wa alaaniyatahu wa sirrahu. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Allah naaf araarami. Cubbuu kiyya hunda isaa xiqqaa ta'ee guddaa, ka jalqabaa ta'ee ka boodaa, ka mul'ate ta'ee ka dhokate, cubbuu an dalage hunda yaa Rabbii kiyya narraa xaragii narraa balleessi jechuudha. Yaa Rabbii nurraa xaragii nurraa balleessi yaa Allah. Ittaan suudhaani akkamitti wal haa fuunu? Akkamitti wal fuuna? Namni tokko fakkeenya zinaa erga takkatti walirra dalage, erga badii walirra dalage, dogongoree jira jecha erga beeke maal gochuu qaba? Furmaanni inni qabu maali? Akkaataa kamii wal fuudhaa jedha laata shari'aan. Namoonni hedduun iddoo kanatti ni dogongoru. Takkatti erga badii seenanii badii saniin itti fufanii akkasuma wal fuudhanii akkas gochuun qabdani. Akkas gochuun sirrii miti. Furmaanni shari'aa keessa ni jira. Kallattii kamiin furmaata kaa'an ka jedhu inshaallah wajjin ilaalla. Tokkoffaa tawbaa qulqulluu Rabbiif jedhanii tawbachuudha. Walitti deebi'uudhaaf yookaan wal fuudhuudhaaf jecha osoo hin taane Rabbiif jecha tawbaa gochuu. Akkamitti tawbaa godhani? Akka ammaan dabarsisanitti tawbaa godhani. Tawbaa qulqulluu beekaa. Haala dura dabarsan adeemsa dura keessa adeeman hundarraa qulqullaanii keessaa bahuudha. Tawbaa jechuun akkas. Rabbiin kenna yaa ayyuhalladhiina aamanu tuubuu ilallahi tawbatan nasuuhaa. Tawbaa qulqulluu takkattii cubbuu sanirraa erga bahanii itti kan deebine tawbaa akkasii tawbadhaan nuun jedha. Kanaaf tawbaa qulqulluu tawbachuu qabdan. Intaansee lammaffaani gadaamessi qulqulluu ta'uudha. Fakkeenya yoo ulfa taate yoo garaan isii waa qabaate yoo ulfa qabaatte daa'ima isaan dahuu qabdi. Yoo ulfa hin qabaatin ammoo ulfa qabaatu dhabuu akkamitti ishee godhanii heeyidiin itti dhufuudhaani. Heeyidiin tokko yoo itti dhufu ta'e haga sadii illee jedhanii ulamaa'in naannoo ji'a sadii akkas tursiisanii yookaan ji'a tokkotti illee hin ta'a jedhanii heeyidiin tokko yoo itti dhufu ta'e garaan isii qulqulluu ta'uun ulfa ta'uu dhabuun walqunnamtii saalaa geggeessuu dhabuun erga cheek ta'e booda ulfa ta'uu dhabuun garaa waa qabaatuu dhabuun erga mirkaneeffame booda haala saniin nikaaha haarawaan gama Rabbiitti toobataniitiin walitti deebi'anii jechuudha. Dubartiin jecha caalaa ulamaa'ii irratti tazinaa dalagde ulaagaa kanneen lamaa yoo guuttatte walitti ni deebiti jedhaniitiin aalimni guddaan abbaan tafsiiraa beekamaan kitaaba Adwaa'ul Bayaan jedhamu mujallada 6ffaa keessatti fuula 93 irratti haala bareedaa amma argitan kanaan kaanii jirani. Sababa kanaaf dogongoraas dura dalaganiif maal ta'uu qabaa? Kallattii kanaan furmaata kennuu qabanii jechuudha. Gaafii amma obboleettiin keenya gaafate sanillee argitanii jirtanii. Wanti barbaachisu maalidhaa? Erga dhiirri tokko isii jaalate maal gochuu hin qabdu? Dubrummaa kennuuf hin qabdu. Maal gochaa dubrummaa kennitiif? Maal gochaa jireenya ofii irratti dhiibbaa geessiti? Dhiira hedduu biraa wanti mul'atu maali? Takkatti erga dubartiirraa waan barbaadu argate booda ireeffateetuma jibbaani. Dubartii masan irrumaa fagaatee jibba. Wallaahi yaa dubartoota. Wallaahi dubrummaa keessan hin kenninaa. Wallaahi dhiirri dubrummaa sirraa fuudhe. Fuudha dura namni dubrummaa sirraa fuudhe hedduun isaas hin fuudhu. Sin jaalatu iyyuu si jibba. Wallaahi xireeffatee irraa fagaata. Sababa kanaafi Rabbii jedhaatiin wallaahi jireenyuma keessan ka fuulduraatiif jedhaa. Dhiira wajjin walqunnamtii saalaa fuudha dura hin geggeessina. Haga fedhee si haa jaalatu. Yoo si jaalate si haa fuudhu. Jaarsa haa ergatu kallattii qulqulluudhaan si haa fuudhu. Garuu badii akkasirratti hin dalagne. Takkatti badii sirra dalagee jennaan qaamni saalaa keellee gadi hin taa'u. Badii mabiraatti deemta. Gara Rabbii deebi'uu hin dandeettu. Yoo Rabbummaan si laaffise malee. Wallaahi takka keessa seennaan keessaan baatu. Xumurri kee maal ta'a? Of ajjeestee keessaa bahu ta'a. Seenaa hedduu jira inshaallah fuulduratti ni ilaalla. Of ajjeestee keessaa baata yookaan jireenyi kee diigameetiin seetanyaa daarii yookaan dubartii zina namni irra dalagaa oolu kan mana sirbaa keessa ooltu dubartii akkasii ta'uu dandeetta. Sababa kanaafi haraama du'ii badi wallaahi zina akka sirratti hin dalagne. Osoo hin heerumin dura dhiira feete wajjin walqunnamtii saalaa ima hin geggeessin. Erga heerumtee booda yoo geggeessite yaafaneema wallaahi jireenya kee jireenya milkii jireenya gammachuu sii ta'eetiin nagahaan jiraattaa jechuudha. Kanaafi akka zinaa walirra dalaganiin akka dubrummaa irraa balleesseen akkaataa saniin fuudhuun qabu ulaagaa kana osoo hin guuttatin tawbaa qulqulluu ka wal fuudhuudhaaf jecha walitti heerumuuf jecha toobatan osoo hin taane tawbaa qulqulluu toobatu barbaachisaa waan balleessitaniif inshaallah Rabbiin yoo jireenyi keessan as durallee kallattii dogongoraatiin yoo kan uumamee jiru ta'e ilmaan keessan ka amma booda dhalataniif Rabbiin biratti itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf sirreeffadhaatiin tawbadhaa haadha manaa ta'e tanaan adda bahii yeroo muraasaaf adda bahii garaan isii erga qulqullaa'ee maal isiin jette booda bifa haarawaan fuudhii shari'aan kana ajajaa imallaa jaalalaa inshaallah sagantaa keenya itti fufnaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.